والقبسي سلك نجرو سبونتوش لا أكمل أنا كيس التيمتي ما أنا كنا كيس التيمتي وجول لي أكنا الرها ساجرا تجرا وأنا كنا والقب فيسبوك يروان بريسن أولبا لا دوغون قرطان وجولتي أما لا أنا ما نمدانو منو أقص جتشاتوري أما جارو إرجع نترلك أبامتي أستاذوني ديماني أليكس تايفا ديماني بكا مجمعنا كيمياء دما يجرو كاني إلالني dhugaa gadi baasan kan immoo yoo akka gara amantaatti duudhu kan godhe eenyu sitti fakkaate obboleessa abdii kan qaama hin beekamneetiin asiidii itti naqame jedhee isatu miira keessa galee poostii godhe ganama uummanni kanatti burjaajee baa'inaan garuu amma erga deemanii adda baafatan rabbi isa haa fayyisu martinuu amantaa keessanii du'aayii godhaa fi namni miidhamu naman gayu namni warri musliimaallee rabbiin isaa fayyisu obboleessa keenya kana gara hundattuu obboleeyyanteen nanu miidhama waliin feenu warri asirratti warri asirra alaabaa Israa'eel alaabaa wannaa qabatanii asirra fiidanii waarsitanii xiqqoo sammuu teessan banaa waan alaa keessatti ulmaan Oromoo. A'uudhu billahi isin jala saalfannee jirra. Haganuma dubbachuuf dhiifama obboleeyyan. Deeggartoota amantaaf biyyaa hin baane jireenya keenya fooyyeffachuuf biyyaa baane warri alaabaa abbaa barbaadde isheen kaan Iraan isheen kaan waa barbaadde fannifattee deemtu dura jireenya kee fannisiitii jalatti qoraafadhu. Dhimma amantaa nu laallatu dhimma jireenya keessanii qofa. Israa'elis taate bakka hin buutu. Israa'el dhalattee lafa jiraachuu keeyyu hin beektu. Iraaqistaanan dhalattee lafa jiraachuu keeyyu hin beektu. Yoo dandeessan jireenya keessanii maasa biyya isaaniitti dirmanne biyya isaaniitti kura waan ta'aa jiru jedhuti gurgurraa qabdu mataatti haguuggatte dheeroma. Isa malee amma biyyiin tokko beeksisa baasee jedhanii erga inni beeksisa baaseeti ani Itoophiyaa akkuma warra sanaa nu rashanu jedhee sodaadha dhugaa rabbi. Kanaaf iyyuu dhimmuma amantaa keessan seenina deeggarsuma keessan seenina meema jireenya keessan deeggaradhaan keessattuu warri alaabaa Israa'elii fi alaabaa warra waan irra gootan kun jireenyuma keessan deeggaradhaan. This TV burcuqqoolee filatteetti waa'ee bantii haasofisiin. Yoo hojii xumurattanii ajandaa kana godhachuu dhiisaati shintibeetii galaati loomii ashaboo kana zafazzafaati bishaan oqaafaan isas 24 bakkee keessa fiigaa dhaabachaa oolte kaleekeef qamaacaa keessan dhiqadha rifeensa keessan filadha uf qabadha isaan amantaama keessa deemtanii laaqina ay wiiftu hinuma nurra deemte anchi maal jechuudha dhufa rabbi amma nama tokko yeroo miidiyaa kanarratti argitu uffanumti sheerree fuulumti sheerree saamunaatiin seeraan dhiqameen beeku garuu amantaa keessa laalaqxee wayiin kiristaana fakkaatti alaabaa tokkorra kaawwattee dhufti. Moobaayiliin harka keessanii qabdan kun nama beeku biratti waan meeqattiin hojjetta bara waan meeqattiin hojjetta ittiin nama arrabsuu qofa ittiin barnoota adda addaa barachuu dandeessa yoo buhaaruu barbaadde ittiin buhaartee adda addaa hojjechuu dandeessa dantaa amantaa eenyuyyuu deeggariina nuni hiyyummaa biyyaa nu baase malee nuni Itoophiyaawwi hiyyummaa biyyaa nu baase malee amantaatiin biyyarraa baqannee biyyaan baane nuti eenyuyyuu taanaan rakkina keenya fooyyeffachuu jireenya keenya fooyyeffachuuf biyyarraa yaani mee Itoophiyaa keessatti amma warri biyya jiraatan nagaama jiraatu warruma warruma kanarraa dadhabne bara kana sinii dhaaman xamaacaa keessa dhiqadhaa seera. Garuu warra miidiyaa kana kun bubbeen amma olis gadisin bubbisaati. Bakka waan hundaa namni maal dhabeetta kana argee koomantii moo man barreeffama mucaan suni qaamni hin beekamnetu asiiditti naqee nu dirmadhaa jedhee muudame. Argeessa jaajjeti manuma yaalaa san keessatti Imaaraati, Kuweeti, Qaaxar, Bahaari amma ijoollee gadda qabaman argitaniittan Kuweeti. Asittuu qabaman namni sadi. Nama sadi Dubaay keessa argitaniitu. Amma ijoolleen keenya poostii ijoolleen keenya poostaa turre gargara poostii gochaa ooltan. Hima didda du'an didduan ijoolleen sadii qabaman Abdaabiiti ijoollee lama mucaan ajumaanii qaban. Bakka dhimma siyaasaa eenyuyyuu deeggariina waan hin beekne keessan galiina. Meema jireenya keenya deeggaran nameessa biyyarraa nu baasisa.
nama Osuma beekanii waa'ee mootummaa keessa uffata meetira lama bitee warra gargaarretu as taa'ee siyaasa deeggara bara. Jireenya keenya fooyyeffannee biyyaa baay'ee. Araara waaqayyo hundumaa koo araara godhu. Warri gaa'ela keessattis hamaa walirratti yaaddanis immoo hamaa walirratti yaadina. Yoo sirii ta'uu danda'e yoo walii galtee dhabdanii akkuma jaalalaan walitti dhuftan jaalala obbolummaadhaan gargar ba'a malee bakka abbaa manaan keessan ciisanitti bishaan zayitee ho'istanitti hin naqina. Warri dhiiraallee niitii keessan bakka isheen ciistutti cuuba ittiin kaasina asiin ittiin naqina. Kanuma duwwaadha. amma hunduu wal fakkaate bare gorsitu hunduu wal fakkaate bare uummanni ani kama nagaatu dhabe bare warra walitti amma ta'e tokko rakkoo irra gahe ka gammadu jira rakkoo irratti. La ani gammanne kana maal sana gammachiisa. Marsa si Islaamii fachuu gorsitu mijattii hayaa tarsii yemsa maraaf takka beeyta dura dhiyoo tana suudi irraa galtisan gara Dubaay dhufte. Beeka. Hin beektamisi? Ishee mana arabaa keessa sireerra dhaabattee viidiyoo waraabdee sana biyya madaamin buuste miti. Dhugaa rabbiiree fi mucaa kana abdii raggasa kana irra haasaa dhufte baga jette baga osoo du'ee jette immoo koomentiin barreessitu si gaafamsiisti bara. Maaliif maalirraa argatu nama rakkaterraa hoo waan argattu mucaa kanarraa garuu jecha afaan isaatirraa waa argachuu dandeessi waan ishiin fayyadamullee argachuu dandeessi namni kamiyyuu badaa ta'e haa jiraatu dhugaa miidhamu irraa umaayyuu hin argamu. Kanaaf mucaan kunillee wanti inni balleesse hin jiru. Baga jechuun immoo gaarii miti borullee waan nurra ga'u hin beeknu. Kanaafuu waa yoo waa barreessinullee ilaallachaa yoo dubbannullee ilaallachaa mabraata dhaggeeffadhu obboleessatu qaaman beekamne jedhee miira keessa galee dubbate ergasiiti gaafa qoratamu haadha warraatutti naqe lubbu erga obboleessa ta'e maaf hin gaafanne numtu dogongora manaa baatee baddee qabamte jedhani bara intalli manaa baatee baddee qabamte. Wallahi gubachuu qabdi. Maa sa'aatii sadiitti gubachuu hin danda'a. Dhugaa walitti immoo wayya miti. Dhugaa walitti himna dhugaan immoo waaqaati. Namichi kan gadi bahee qaaman beekamne haadha manaa wallaalee miti haadha manaa alaalaati dubartiin kan nikaadhaan itti heerumtee jirtudha. Abdii rakkaasaa hin wallaalee utuu hin taane uummata wal nyaachisuuf. Kana dhugaan walitti himne bira dabarraa. Dhugaa ma jirtu. Maaliif ijoollee biyya arabaa jirtu kan ol nyaachisuun malee nuti maatiin keenya kaan ortodoksii kaan musliima kaan immoo beentee taanee jiraachuu jiru. Maatii tokko taanee jechuudha. Barreeffama kan namichi kun bira dhaabbatee viidiyoo waraabaa poostii godhee maal taatan fagoo jira seetu moo? Dhugaa wal himna ka dhugaa wal dubbannee lafa nutti dhiisee buluu wayyamti. Waliin jiraachuu jirra sababati ajandaa uumuu isaan uummataaf gabbaa. Mattu dhaggeeffadhu ammasii. Inni suni haadha manaadha jedhee afaanii baaseen dubbanne. Gin warra deemanii mana kiimitti ilaalanii fi doktorii gaafatanii dhaqanii isa dubbisanitu haqa kana gadi baase. Osoo si kanatu kana ta'eera ta'e. Buleessi abbaa manaa kee niitii isaatu zayitii danfisee mataatii gaditti itti naqe jedhee miidiyaa irratti maxxansa. Elaa utuu qaaman beekamne jedhama ta'e biiftuu qaaman beekamne jechuu dhiisee rakkoo masaa ibseera ta'e hin danda'a. Qaaman beekamne jechuun maa inni beekta? Akka uummanni ol nyaatuu fi baalaariin akka bahuufidha. Faayidaaf deema namni hin beektan isin gaafa waa poosti godhu. Waasni hin gad beektanii dura. Nuti gowwummaa nageenya ijoollee shamarranii kudurraa zayitii kana hundaayyuu isheen eessaa fiddeetitti naxxannaa zayitiin guddiidha. Inni asiidii jedhee bar zayitii iyyuu hin jenne asiidii jedhee buleetti godhaa. Ani yeroo jalqabaati poostii inni godhe daqiiqaa 5 irratti ani ilaalaa sirtan hima. Ana dursa nama ilaale daqiiqaa 5 irratti. Eddasii booda ilaaluutti ka'ee gaaf garuu dhugaa jirtu deemanii gaafa baasanii darbanii illee maal jedhan seetan haadha manaa ishee jalqabaa gochuu jalqaban. Musliima shahaada erga qabate fuudheeru ishee booddee malee ishee haadha ijoollee isaa sana miti. Safuudha araaraa godhuuf waaqayyo.
Inni bira dabarra maatii na beektuu dhiisaa waa'ee danda'a amantaa kana dhugaa waaqa. Maatiin jiraachuu Mee dhiisaame keessattuu dhaggeeffadhaa falmattu keessattuu warri baga akkas namicha muyitiin qabatu nabbaa piroofaayilii kun baga ta'e hojii isaa argate baga warri jettan billaa aleeke keessattuu kushinaa namaa keessa dhaabannee gaaziirra hojjechaa biyya namaarra saas asiif asiitiin harca'aa jiru koomee qabeessa hojjechaa baga hin jedhina ifii keenyayyuu asiirra saas ni boba'a asiin biyyi walitti aadachaa keessa jiraanna sa'a 24 kushinaa namaa gaaziirra dhaabattee hojjetta baga hin jedhina waan sin qaqqabuun beekan seera kiristaanaa keessatti nama dhiiga kee buuseef aannan buusii jedha malee dhiiga isaa buusi kan jedhu jira hin jiru bara. Nagaan sinii haa ta'u kam jirtu iddoo jirtu. Mee faayoo gashimeela irratti bilbilalle fikir maaluma janajjanti kun ree karuufti ittiin jinjanaa eegalte. Nagaan siifillee haa ta'u Saara dubbadhu. Saara dubbadhu. Jira galata Waaqayyoo. Baga jiraatte. Ameen walumaan baga jiraanne. An akka biiftuu kanatu mazariin ishee nuu baay'atteeti ta'e dhugaa rabbi. Baay'isaatuma jirrame keessa kee kun amma biiftuu biratti nama 3 dabalaa jirra. Maaliif jennaani dhuguma haala nama hamaa si deebiseef gaarii yoo deebiste inni rabbichi yoo balleesseyyuu ijaan baasa yoo jenne unu ijaa baasuu hin dandeenyu kan ijaa nu baasu waaqayyoodha waan ta'eef abbaa balleessaa fi waaqayyo dhiifama go'ee hunduma isaa kan irra buuses waan go'eefis isa beeka waan ta'eef arrabaan darbuun faayidaa hin qabu bette. Namichi kun inni amantaa kiristaanaa keessaa ba'ee amantaa musliimaa haqee amantaa kiristaanaa cabsaa ture amantaa kiristaanaa gadi buusee waan hunda hojjechaa ture yoo inni ijoolleen keenyaas immoo amantaa beestee keenyaa xiqqeessee achiiti ba'ee akkas nuu godhee akkas nuu godhe amantaa bakka hin buunu waaqayyo lolee ofiisaa siirraa lolee deebisa waan ta'e ofiisaa iyyuu akka qabanii deebisa ofirraati. Nuyi amantaa bakka hin buunu garuu obboleessi isaa sun ganama poostii yeroo go'u uummanni Oromollee nuu dirma'a jechuurra uummanni musliimaa nuu dirma'a obboleessi